namni guddaan deemaa ijoollee walloo takka dhufee ijoollee walloo qaama kana baasiliin shokkumtee ijoolleen argira kunoo abbaan kana mannaan irra fuudhee maataa dhageessee achirraa akkuma laayifii banee taa'ee namni nama gana gargarra biyyaa qotaa jenna mucaan tokko horaa argee litaa tokko na bira jira jee ol seenee laallu gisee haasofnu nama 15 ijoolleen arsee kan ta'e qaama kana dukkeessanii fitan ammas yoo kaanee ammas yaa'iin feenu lola lamadaan dachaanu dhageeffatu lola ladaatiin dachaanu yaa'iin waan qabdu dhiisaa jennee ijoollee jaamitu nuti wanna gootuma jechuun biskii kana gaareetuma dhiisaanii dhiifnee guyyaa lama mosadi bul. Kana diibitollummaan ammas taarsiituni mucaa kaawwalloo tokko qabdi. Jawwaala irraa fudhatti. Amma ijoollee wal galgala ijoollee isaanii qabdee tumtee deebitee ijoollee maal jette ammas gama ijoollee wal nuti yoo za'aa isinii qabne jawwaalli mucaa keenyaa deebuu baate rakkoo dhufaa jettee gastii abdii bilisummaa irratti viidiyoo waraabamtee lafa jirtu anillee isin dhageessuu danda'a. Kana amma gisee ijoollee mucaa abdiyyee arsii kan galchanii maaliif qabdanii jennaan nuti bara harargee seeneeti isin harargee seenee qabne malee way walloo seenee jaaniin. Jechaan afur dhala. Harargee seenee qabne malee as garagallee maal waliin jenne gaanutis daanutii kuni waan akka sodaadhiifnee isaan kana fakkaatti. Nutis gaa akka jaraatti dhiiga baafachuu ni qabna nuti dhiiga qabneef isaan illee deebi'anii nu qaba nuti illee ne qabna sanirraa kan kee hatta ijoolleen gaaraatis gaa amma bikka namni nuti harargee seenee isin qabne jechuun namni kun gaa haaluma kutaa nama tokko gastii nama kuma lamarra taa'ee namni harargee seenee isin qabne jee tuffii daami tuffii sanitti agarsiifnettee ijoolleen gaaraallee keessa seente malee ijoolleen gaaraa duraan illee keessa hin jirtu suuduma keessa wal qabu jirra malee. Tole jinni galatoomi mee karaa qeerransaatiin dabra qeerransaa niitoorkiitti si buuse gaafiin harreefu gaafadhe san dhageesse mee wanni itti jinnitti idaatu ni jira qeerransaa kee banadhu maayikii. Yaa ustaaz ni jira. Nuti gaafiin ani gaafadhe immoo akkana jetti qeerransaarraan si deebi'a. Waan kana maaltu haasee waan si duuba jiru waan kana si kaasuutu jira hayoonii fi asirratti saaxillee hidda isaa murre ganaa wanni kun hin deebine taakka. Talamadaati waan kana yoo akkam goone nageenya nu jidduutti dhufa ayyoo harargeeti garaan badaa jira ayyoo arsiiti garaan badaa jira maatiitu boorawaa jira nama boorawaa jira waan taate yoo akkam goone wanni kun tolti mee gama keetiin ati yaada keetii isa barbaada. Abshir ustaz kiyya galatoomi. Nuti akka ijoollee gaaraa tanatti lola faraa sadi teenyee waliin ilaalaa turre. Lolli faraa sadi hanga aakhira mucaa jaarsa gartee akka gaa mul'ata kan akkasiin lafarra ari'an abbaa isaanii hanga isa saniin ga'initti teenyee ilaalaa turre. Gaafa san booda gaafa mucaa walloo alishaa abanii alishaarraan ijoollee walloo takkatti nama fiddeesti irraa yisiifnan anu argee seenee qabne malee intuu jaan ijoolleen sun hattuudha takiisha namaa fattashattu jawwaalaa kanallee irraa fuudhan jaanii hangas jaan gizee geenyu nuti kallattumaan waan arsii ta'e dhiirummaa keenyatti agarsiifnaa inneetuma dirruma baanee seenne malee kun waan namni ergama nu duubaa wanta qabaatee itti nu kakaasee wanta nu godhuu fedhu miti silaa ergamni na duubaa jiraatee takka waan kanarra kan namni nu ajaju taate turtees ni goona takkaatis hin goonu nuti sodaa namaatis hin qabnu arsiin wanni abbaa keenya guddaa san asirra ooftee akkasitti tumaa ooltuuf miskiinni keenya tumaa oolumuuf hin jirtu asiin nu biree yaati nu keessa yaati biyyarraa qabdee asiin nu keessa yaati rukkaamni isaanii nu keessa deema takkaa namni itti dubbatu hin jiru arsii fi harargee walqixa nyaattee dhugdee nu bira dabriti sodaa isaaniitis qabannee osoo hin tahin miskiina Oromoon guutuu nu bira walqixa jechuudhaaf dhiifna malee nuti waan biraatiif takka hin dhiifnu. Diila isaan tujjaara keenya arrabsan sababa Khadiir Martuuti yaadataan ni arrabsama. Sababa Khadiir Martuutiin baankii irraa misni wanta taate nama jimaa dalgu jimaan arrabsan. Waadii irraa nama ni qaban ni iyyisiisan. Tuffummaan siin harargee irraa qabdu hangana ga'e maalidha amma? Kun bichaan nu deebuudha. Sangubbaan kafalli dhufu kan jettan falli kan dhufu miskiina isaanii dhorkuu danda'u itti gabbaanii duruyyee isaanii miskiina irraa dhorkuu danda'u gabbaanii yoo sun kan taane taa'e nutis akka duruyyee takka harargeetti bakka buune ganaallee waliin harkuu keenya rasaasni dheengadda akalee dha'uun sun nama ajjeesu wallaaleeti miti kun agarsiisa malee fakkeenyaaf
yoo kafalli dhufuu didu taate dhawuunis nu bira salphaadha. Isaanii miti mootummaa suutiitillee bakka hin taanetti firraa dhawunee dubbarra ni beekan. Nuti ganaa akka keenyatti yoo isaan dhorkuu hin daame ni dhorkamna nutis ilmaan keenya. Sani achi waan jibba Arsii qabnu hin qabnu jibba Walloo qabnu hin qabnu gaafa Walloo fi lolaa turre. Walloo meeqa jalaa dho'isin dabarsaa turre. Walloo meeqa shurrubbeen taasisan ni beeka. Ayyoon Arsii miti nama kamalee asii nuti kalaallu taate mooraa teenya ni beeka. Nuti akka nama keenyaatti namni nu bira wal qixa yoo san ta'uu baatte namni illee ragaa ba'uu danda'a. Garuu yoo haaluma kanaan itti fufan taate wajjii hin dandeenyu. Arsiin tuffii guddoo Harargee irraa qabdi. Tuffii guddoo akka erga laal qeeransaa kiyya Arsii osoo hin ta'in ijoolleen Arsii tagaara keessa jirtu jee Arsii guddoon lafa jirti Harargee guddoonis lafa jirti. Wanni ni nama bakka tanatti irra deebi'ee takka akka gartee obboleessi kiyya Jookar ifa baasee dubbate sanitti yoo jiraate ifa naa baasuu kabajaa fi jaalalan si gaafadhu Jookar akki jedhee yoo saaxiluun barbaachise ummata gurguddaa sooshaal miidiyaa duubarra taa'ee waan kana godhu jiruutu jira ni saaxilaa yoo saaxilaa jettanii jedhe. Yoo ammoo isin duubaas warri kana godhu jiraate ni saaxilaa nuuf akka as kannitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna qeeransaa kiyya. Okay. Nuti amma waan kijibnuus hin qabnu waan sodaannuus hin qabnu akka ilmaan musliimaa tokkotti wallahi billahi namni takkaas nu duuban jiru namni takkaas waan kana nu nayne garuu jinni faa dheengaddi wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu nu malee amma murtii guutuu namni gurguddaan isaan haasa'an kun tokko harka bakka tana kan isaa hin qabu murtii guutuu yoo dhufee waan kanarra nu ajaja isin furannu nuti. Ammas namni bakka biraa ijoollee gaaraa tana wayiin naquus hin danda'u. Ganaallee akkasitti yaadina. Namni takka nu duubaas hin jiru namni keenya waan akkanaa irramattus hin deeggaru si dhorkaan. Sanyii gosa isaan qabu. Tole galatoomii obboleessa kiyya qeerransaa akkasumatti Jookar jinnii galatooma. Amma gaa isteeppii lama daatti dabarra jara keenya. Hadaraa. Seeni. Dhiifama naa godhaati. Dawaa tokko naa qajeelchitanii asitti dhiifama naa godha. Maaliif ayyaada dhiyeeffatan isaan ammoo yaada komii wal keessa dhiyeeffatanii. Komiillee dhiyeeffatanii yaadallee bahatanii. An ammoo yaada akka Oromoo tokkotti akka yeroo tokkotti badhalee komii waan dhiyeesses hin qabu. Akka cinaa tokko hirkisanii dubbatama jedhe cinaa tokkotti Harargee dhaabbattee asitti hirkifte. Ammoo akka yeroo Oromoo tokkotti yookaan nama rakkoo kana keessa jiru wayiitti dubbadhe. Kanaaf komii jirullee nan dhiyeessanillee wacara naaf kennitan. Laal Jookar kiyya waan takka wanni naa tolchuu qabdu asitti qeerroo Oromootii fi qeerroo Amaaraa osoo hin ta'in isin lachuu qeerroo Oromooti ijoollee Harargee tagaara jirtu ijoollee Arsii tagaara jirtutti dubbachaa jirra. Akka qeerroo Oromoo waliigalaatti isin lachuu qeerroo Oromooti rakkoo gandummaatu waan kana fide mee atiis waan gama keetiin ibsattu tagartee narraa hafte jettee yaaddu itti fufii fidhadhu yookiin. Ayyaan ammalee ijoo keessatti galatooma. Koratti ani yaadan dhiyeeffadhe malee komii amma jinniin dubbatee jira. Dhibee irraa kaatee bakka kana maaltu gahee uummataan bakka kana maal gahee innis akka tokkotti haa hirkisuu malee dubbatee jira sama isaatti dhiisataadha. Lammaffaa irratti maaltu rakkoo kana fide namoota duuba jirullee fakkeenyaaf namoota rakkoo waan kana akka ijoolleen biyya namaa kan keessa miskiinii waltumu godheetu jira. Tokkoffaa irratti namoota akkasii namoota lama sadii yoo himinaan jettan nan hima kan duuba dhaabbateetiin waraanas deeggaru ragaa wajjin ammoo ijoolleen miskiinii arra wanni nuti Jookar wannummaan nuti barbaannu guddoonu warra waan kana dalagaa jiru warra waan kana dalagu ragaadhaa wajjin as yoo nuu keesse Oromoon harka tokko wal qabattee uummata kanatti duultee firrooti kutaan kudhata kannanu warra kanaa kana barbaadaa jiran itti oof. Irraa saaqee waan tokko duusii waan beeytoo jiraatu. Ayyee tokkoffaa irratti artistii keenya kabajama jaallatama Kadir Martuu. Kan namni hundi jaallatu kan namni hundi kabaju artistii olee nama jechaanii akka afaaniinuu ibsuu hin dandeenye nama guddaa. Gaafani ijoolleen Walloo fi Arsii qabdee miilaa kana gubbatti waan hin taane mukaan wal gudeedde Kadir Martuu guddammaan nu jaallannu
gandarra dhaabbatee Harargeetti irkatee ummata Arsiitiin arrabsee ture ijoollee Arsiita biyya namaa kana keessatti arrabsee ture maal jedhee seetan gaafa sanii namni dubbatee hin jiru namni guddaan silaa waan xixiqqoo ijoolleen biyya namaa keessa mukaan wal gudeetu muka waan akkana wal guutu kana namni akkasii dubbatu hin qabu tokko fara maal jedhe gaafsan dhagaa jedhan ijoolleen Arsii warri Arsii jettanii of hin deemtanii osoo Arsii jettanii deemtanii ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeeddee dhiifamallee naa godha afaan badaadha jecha akkana kan biyya keenya qaaniidha salfuu dhalle boodi keenya nu barsiifne jechoota akkasii kanaan dhiifamallee naa godha ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeedde natu iyyee muka hudduu isin fuudhee jedhee gaafsanii gannummaa ijoollee miskiinni biyya namaa kanatti walloltuuni babadhise deeggare jechuudha. Dhagaa achitti na qabadha lammaffaa irratti lammaffaa irratti murtoo guutuu nama guddaa feemasii Oromoon qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidhaa kana fayyadamaa jiru. Eengadda gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen Harargee ijoollee Arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare? Akka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidhaa gubbaa argatanii turtan. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Dhageettanii miti duuba jira jechuudha. Dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komiin akka wannaatti jechuudha. Tokkoffaa irratti ijoollee Harargeessa namoota lamaan kaanii fudhadha. Kadir Martuu nama nu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti. Rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatti waltumtu kana keessa galuu hin qabu. Nama gaafan ijoolleen muka hudduu wal keettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu. Harargeera dhaabbatee Arsiin akkas jedhe. Lammaffaa irratti murtoo guutuu gaafa ijoollee Arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe murtoo guutuu kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessuuf duuba miskiina kana akka waltumtu godhuudhaatti ifu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota kanneentu duuba jira. Ijoollee miskiin nu lafaa dhufaa jiru ijoollee qaxalee nama biyya namaa dalagatuuf dhufni kun akkam wal goona. Isaan kun gama harki dhaabbatan gama kaan irraa hoo namni jiru jira. Gama kaan irraa oo jira akkaan fakkeenyaaf waan argee waan xallee ragaa wali isin ibsee isaan yoo bitan ragaa wajji isin yaa'iman. Okay, Jookar Khiyyalaal wanni nuti barbaadnu fakkeenyaaf waan amma gartee ati jette kana jara an amma gaafadheetiin bira kute namni waan kanarratti isin deeggaru jara himannaa jara kaaniitii miti namni waan kanarratti koppilinkii tanarraa ol kaase gamana gaddeebisi balleesse namni waan kanarratti isin deeggaree ijoollee teenya tana itti deemaa lola kana tumaa isiniin jiru akka nama isin deeggaruutiin si gaafadhe. Kun amma homii keessa yaata kan gartee murtii guutootii fi kan Kadir Martuu kuni. Jennaal Jookar Khiyyaalaa kana duubaa wahii balbalaa harata ol yaa'aa yoo ibiddaa duuba jiraan gaafii hin qabdu akkasuma akkasii miti. Kanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaade. Amma akka homiiti Kadir Martuudha akka homiiti waa hedduu tan inni jedhu jira tan gartee nutilleen irraan gammadinii numa jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baalu jechoota komantii fi kan inni jechuu jiru deeggara fand wanni jira. Jechuun qawwee gaaraa keessatti bitatamtee waan maal godhamu akka gartee ajandaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaatuutti inni barbaade. Tokkoffaa irratti waraanaati yoo waraanni kadaa asirratti hin fiyya. Waraanni akka hin beekutti illee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'uu walitti qabanii miti achi na qabadhaa jedha. Yoo ammoo waraanni ka gandaati waraanni ka Harargeeti asitti qabu qabate bahee walitti qabu danda'a. Tokko irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya waqtii lamaa walloltu waraana hin ilaala. Nama waa beeku nama sammuu biratti waraanni kuni Harargeellee nyaachisee obaasuu qaba. Miskiina Arsiillee kakutaa hundaa diina irraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara kuutu gara deemuun ubbira qaba malee diina diinaatti qawwee qabee akka diinaatti garaa keessa dhiitee kutaa kana dhaabbadha. Kutaa immoo waraana hin qabu qawwee qabu jedhee akkas gochuun dogongoraa jirti. Yoo ammoo dogongoraa miti kun Harargee Arsii godhuu qaba kutaa biraa waraanni kun fakkeenyaaf hadha Arsii ana waraanni jechuudha. Miskiina kana keessa galuu iyyuu hin qabu dogongoraa guddaadha akka mataa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti dogongoraa guddaadha maaliif hadha Arsii Harargee wallole Arsii kana godhan. Shawaa Harargee yoo wallolte shawaanis akkasuma waranaaf shawaa yoo wallolte abba waranaaf Harargee wallolte kutaa hundaa waraanni itti dabalamuu hin qabu. Waraanni waraana Oromooti
Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko laaluu qabdi. Dogongora isa guddaadha. Miskiina lamaa wal qabu iddoo galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha. Akka mataayaatti deegariinsi jajjabina namni duuba dhaabbatee akka gadaatti haa deeggaruu malee deegariinsi namni ifa bahee bakka kana goote. Asii ati bakka kana goote argee bakka kana goote. Ifa bahee. Thank you. Kama akka jarri himatee sanitti himadhu karaa dubbii goola bittachaan. Anyway, no komii tama jinni dhiise komii bakka jinniin irraa kaasee irraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mucaan bakka irraa ka'ee irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhee illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi aga xumaaqa bakka kana jinniin dubbatee jira. Laali jookar xiyya sa'aatiin gubattee laalla xiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo iyyuu turan wayya. Sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinni itti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti himata san ammaati waa'uma Khadiir Martuutii fi Khadiir Martuu kas jedhe saniif goote waan san saniif gootanii isin dura isaanii nu qabe jedhanii. La. Kanitti Jinni obsi. Fita tuinni gaafatamaa Obsi jinni. Obsi. Jookar. Warri amma yaada kana deemtan saamsa waan dubbattan keessatti Ayila itti isinii deebi'a. akka qofa dubbadha. Dhugaa qofa dubbadha. Tifuuf. Ni Turkii qabaa jira jookar. Jookar xiyya dura haasuun horii dura haasee akkuma jarri jedhu kanatti. Wanti kamuu viidiyoo dhaabbatee jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isinii deebi'a. Hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isinii deebi'a. Lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a 4 duraati. Lola ammaa kana irra dubbadha as gabaabsee. Lola inni fakkeenyaaf lola asiin dura ji'a 4 dura tumamee wal lolee hoosan namni deeggaruu hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaalee caalaa oorooti. Ijoollee Harargee keessaa. Tunniin keessa hin jirtu. Tunniin achi as dhufte. Lola duraa sani araaramee addallee galee jira. Lola amma deemaaru kan amma namni irra wal falaxee qawwee walii qabaaru kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'e ijoollee arsiitu nama qabe. Eenyuun qabde? Walloo qabde. Walloo qabdee Harargee seenee qabnee jette. Dogongora inni sunillee. Oromoo tokko qabanii Oromoo tokko qabe jechuun dogongora. Achitti Harargee walloo qabdee Harargee seenee qabnee jette. Akkana ayyalama namni Harargee walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee Harargee walloo wali findee yooma san gadhiifne. Namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda galle. Achumatti guyyaa lama bullee jinniin kuni nama biraa qabee fide. Jinni maaliif qabdee jedhaniin? Harargee jennee Harargee seenee walloo qabne maaf jettanii? Eenyutu eenyu gadi? Jara ni sodaattanii nu sodaattanii kanaaf qabne isin agarsiifna. Isin jilbifachiisuu qabna. Walloo ni sodaattanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabne jala buluu qabde isin cabsuu qabna jedhe jinniin. Achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabaraa qabde. Uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagaye. Kan dura dogongora jechaani arsitu jedhe. Arsitu Harargee seenee walloo qabne jedhe achirraa namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide. Dhageettanii? Achirraa kan ka'e hadha gahe jechuudha. Kan dura ammoo jechaan tuqe arsiidha. Kan ammoo gochaan agarsiise Harargeedha. Akkas. Jidduu kanatti wanta yaambisin jiru natti fakkaata. Galatoomii jookar xiyya ulfaadhu qeerransootiin deebi'a. Qeerransoo sirraa fuudheetiin dubbii gama goola baatti deebi'a. Komiin teenya tanaa ja'a nuti badiin teenya ta duraa nutummaan gartee walloo qabnee Harargee seenee jechuun sanbadiidhaa jeeti obboleessi keenya jee jedhamee haa ta'u asirratti maal jette qeerransaa? Yaa bakka badii taanaan gubbeenyaan badiidha. Jinni obsi. Gubbeen tajaajilu. Jaarraa malkaa bal'ootii fi. Jaarsa bira qotee bar jaarsa maa bira qota? Jaarsi bar. Taraa walii kanna. Lola kamtu taraa walii kanna meeji jinni jaarsi. Ila tajaarsaa manne yeroo nama guddaa sanatti illee isin deebi'u. Jaarsi xaawwal jiru qabu. Tajaarsaa tana jalaa fiti jookar kee.
tajaarsaa tuni osoo jechiin jedhamini osoo gochaan agarsiifamin achi dura guyyaa lama dura. Walloo uduu mucaa arsii mucaa walloo san hin qabini jaarsi achi dura qabamee ijoollee arsii turkuttee silkiirraa fudhattee gadhiifte. Waraabamee gadhiifamee ture miidhaa gubbaa eenyu akkana si godhee jennaani ijoollee arsiitiin na tumee akkana na godhee silkiin irraa fudhattee jedhe. Garuu saniif namni dubbate hin jiru. Ajandaan suni viidiyoo waraabameetuma cadhifame. Jechaaf wanti kun raawwatame malee jechaaf balaa kun ka'e malee jaarsa saniif miti na. Obsi jinni obsi jookkarii haasa'u jira jookkariin gaafii gaafa Tokki qabe malee hin fanne. ni tokki qabe jookkar hayyee Namni jaarsa saniif dubbate. Mee koppiliin taphataa godhaati. Jaarsi sun guyyaa sadii dura achirraan jechuudha. Viidiyoo cufadhu si gargaara. Viidiyoo goyoo cufatte irratti wayyaa. Jecha fi gochi garaagara. Dhageetanii oduu ijoolleen arsii osoo ijoolleen arsii walloo san hin qabini osoo ijoolleen arsii walloo san hin qabini jaarsi achi dura qabame. Dhageetanii guyyaa lama dura jechuudha. Mee miidhaa gubbaa gadhiifame saniif namni gaafa hararge seenee qaba. maaltu buuse ol deebisa Bakka buuse ustaazam sana dhageeffadha ustaaz Safranziin na dhageeffadha waan isinitti hima bikka jaarsaa. sirraa baafna qaxxeelutti sirraa baafna anaatu isin gaafachaa jira Bakka jaarsaa ragaalee dabaluu. sirraa him Nama gochaa anaa ooluu isinirraa miti, baas amma fakkeenyaaf anaa isinirraa baas Doktor barreeffadhu lakkoofsa takka mee qabbanaa isin muyuut qabadha takka. qabbanaawa ana gaafachu jira isin lachuu muut godhadha Jaarsaaf hin dubbanne jechaaf dubbatanii jeebar. obsi dubbata boodarratti qabadhu Misirreessa laal komii qabdus waan sirreeffamuu qabu hunda isaatu hanga fixattutti fayyaa hanga qeertee isin wanni hundi sirratutti yeroo hasiif kannaa ni himatta. Hanga ustaadamsaan irraa xumuratu obsi maqi qabadhu. akkas naa godhi Namanna darbe namanna buuse. Miyuut viidiyoo hin banatin viidiyoo si qaba. mooditara nama hundarraa fuudhe kan buufne jookkar hayyee Namni biraan jiru warri Aslii fi Hamzaa fi isintu qabu malee nama biraan qabu. khala hayyee itti ofi jookkar bakka jaarsaa dhaabbe Warra jookkar waan kana fixuu taa'u namni kun waan sensitiivii dhaggeeffataa namni editoorkii si buuse habiibi. Hawaasni nuti jala jiru kun akka biraatti kan fa'an. Nam tokko muurii gara Hayyee galatooma isinii qajeelcha namni kun balaa kana hundaa dhaabuudhaaf as taa'aara malee namni hojii dhabeeti miti. Hojii ofii dhiisee mana ofii dhiisee namni kamuu as taa'aa jira waan ta'eef wanti kun furmaata argatuuf miskiini waltumfuu walaa dhiisuudhaaf waan ta'eef nullee akkasuma barbaanna wallaahi sanuma barbaanna jechuudha namni tokko walaadhaan hin barbaannu waan ta'eef. Jaarsi ilaala dhageeffadha jaarsi wanti naa qalbeeffatan asirratti jaarsi lola kana dura jaarsa saniif namni dubbatellee hin jiru viidiyoo waraabamee gadhiifame namni takka viidiyoo irra waraabee namni dubbatee hin jiru. Erga lolli kun ka'ee jaarsi kunillee lolatti dabalame. Jecha ijoolleen arsii dogongoraan walloo hararge seenee walloo qabnee sanirratti lolli ka'e malee jecha jaarsa saniitiif miti. Achi na qabadha. Lolli kaka'uuti jaarsa sanirratti ka'a. Jaarsaaf namni dubbate hin jiru guyyaa sadii gahee lolli biraa jechi sun dhufee jennaan jechi sanirraa jinni nama biraa gochaan garsiise. Ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinniin qabee fidee arseenis galgala san qabdee fidee achirraa osoo qaxxalamu osoo halkanii guyyaa wal jijjiiru hadha gahee jechuudha. Jaarsi sun ammoo lola kana dura lola kana keessa hin jiru. Achi naa qabadha. tole jookkar kiyyamee si haa gaafadhu jaarsi mucaa xiqqaa duraa lola duraa jaarsi guddaan hiriyaa abbaa keessanii maaliif qabamee tumamee telefoonni isaa irraa fuudhame gandummaadhaaf immoo waan biraatiin. Ayyee galatooma. Sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beeknu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaate shabaaba gartee nama guddaa akkasii jechuudha. Nama abbaa keenya nuu ta'u nama abbaa keenya hunda nuu ta'u dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nuu dhiyeessa nuu gaafadha namni jedhee jiru jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsiin na qabee
silkiin narraa fudhatamee jire natumanii jiranillee jedhee ture. Dhageettanii akka kanallee dhiqoo madaawaa jaarsa san isiniitu qabe moo naamsi jookar kiyya jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa ha arsiitu qabe? Jaarsa ijoollee arsii na qabeedhe malee nama qabe hin beenu. Isin irraa Nama qabe hin beenu. Arsii haa himatu malee. Yaa hin beenu. Nama lafarraati. Nama miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkiirraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati. Nama beennullee miti. Namni qoratee irra gaillee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu jookar kiyya jinni itti oofi. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma Alishaa qabde sani. Ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu. Ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan Alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee. Ijoollee wal jaartee jira teessu tanuma Arsiiti. Tanummaan nama hunda kutaa hunda Jimmaa saamtu walloo saamtu Harargee saamtu tanuma Arsiiti. Haqa hima way firummaan baddi. Nuti lola duraa lolleeti firraa dhiifnee yaa'iin bu'aa nuun qabdu ni dalaganne jennee miidhama malee yaa'iin bu'aan qabdu jennee firraa dhiifne. Cal jennee otoo tatteenyu miskiina jaarsa abbaa kiyya nama guddaa farsaa irratti maallaqa irraa fudhatanii jawwaala irraa fudhatanii nu dhufe gastiiti jedhan dhufe abbaas nadhaa wanjeen nu garsiise laayifii irratti ijoollee Arsii nama 15 na tuman jee hayyee jennee ijoollee ganda isaanii tagaara mul'ataa itti goonee ijoollee bira keenya zim jennee itti dhiif. Ammaan lolatti hin dachaanunne gargaaranneetuma cal jennenne. Deebi'anii eegammaasis guyyaa sanirraa oolaniituma guyyaa lammaffaa mucaa Alishaa qaban bikkuma sanitti maattuma sanirratti. Ijoolleen walloo isaan fiddee cafaynaan ban nuti Harargee seenee qabne malee way keessan ijaanii jawwaala irraa hatanis deebisaniif dhugaa jirtu dubbannaami nuti tana keessa yaa'ii barbaanne gaafa namni tokko lafaa ka'ee nuti Harargee seenee isin qabne jaan tuffiin isaan Harargee tuffataman tun akkami nam 2,000 ta'aniiti abdii bilisummaa guyyaa san barbo Harargee no namaa miti jeebo hangana nu tuffatan jara keenya qaran bayi ma way firmaan baddi nuti yaa'iin feenu Harargee ifiif dhiibanii nu naqan mucaa duraatis ifiif nu qaban abbaa keenyas ifiif nu qaban meekkame akka haramtaan hayyee kamtaan. Tole hayyee qeerransa waan itti hidhaattu ni qabdaa? Yaa anis yaaduma jinnee kanarratti kun ijoollee tokkoffaa dura akka reefu jaansan irraa waa'ee Khadiirii fi waa'ee murtii guutooti kanarraa Khadiir waa'ee Arsii arrabsa irratti waa'ee Arsii waajee irratti akka dhimma dhuunfaa tokkootti anuu koommantii akka malee itti barreessee bilook na godhee ture. Namni Khadiirii nu wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Namni murtii guutoonni wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Akka immoo wanni dhimma lolluuf itti keetti nuti ooma jiruun jiru tanaa fi tuffii isaan nuti garaa laafummaa keenyaatu kana nu godhu jira waan jaamurraa ijoollee qabnee akkas goone. Dhimma immoo waraanni gaaraa hin seenuu jeef. Waraanni gaaraa akka waraana gaaraatti bar Harargeedha. Arsiin nu dha'uu dandeessi yoo feete. Yoo nuti farraan dhorkis nu gaafatti malee nuti Harargeedha bar. Haa qabamu jirus Harargeedha bar. Waraanni gaaraatti akka Harargeen laalameeti. Lakkii nuti asitti gireerraa dhorkinee nyaata kan inni ol yaanii farsaa irratti ijaaranii akka iluu kun gastii keessa taa'ee ijoollee tumsiisaa maallaqa itti ergaa fi giiftii darbaa fi nuti asii gireerraa dhorkineetuma dhiifnaa jechuudha. Akka waraana gaaraatti hin seenu hoggaa jiru maal jechuudha akka Arsiitti hoo maaliif seena kun? Mee bakka tanatti siin qaba. Iluun ijoollee tanaaf maallaqa erguu ragaan ati qabdu ni jira? Yaa giiftii isaa darbu agaruutti hin jira garuu taakkida maallaqa isaa erguu fi waan deeggarsa duuba jiru waan hin beekneef gastii keessa taa'ee akka tumsiisu. Inni taakkidatti anuu ijatiyyaan tumaa ja'uun Harargeen haadha siyaasaltu tumaa kajuun dhiifamallee anuu dhageen jira. Ana achi ragaan maali? Ammoo kan viidiyoo inni kas ja'u ni qabda Harargeen haadha sii kanaa gootu tumaa kaja'u. Yaa gastii keessatti viidiyoo namni waraabee gaddiisi gaa arkeen ture wara hin buufne malee isiisan arkeen ture. Okay. Walumaa galatti laal an amma naatu dubbatana dhageeffadha. Ragaa. Laali wanni haasawame wanni gartee Jookar Khadiir martuutii kana je'e sanii san akka Hamzatti akka nama tokkootti wanni ati iluutu kana je'e akkana je'e jettus
ragaadhaanii walirraa qeebala. Yoo ragaa viidiyoo waraabamte fiddee asin nu dhageessifte kanarrattis ni murra kaan irrattis ni murra. Ammoo lola gaara keessatti deemaa jiru kana wanni amma isin jettan kuni as jalatti ummanni barruu barreessaa jirus yaada ummanni kannachaa jirus ummanni kun gaa yeroo san laayivii san laaluu danda'an gaafa Kadiir akkas jedhu gaafa Iluun akkana jedhu laaluu danda'an ammoo jara keenya namni tokko nama Harargee tumsiisuu hin danda'u yoo baxraanummaa taate malee. Gama biraatiin wanni inni amma as isin lamaan jidduu dhageeffadhee haasawa Jookar jidduu dhageeffadhee Jookar jaarsa guddaa nama 15 qabee isaanii qabee jaarsi isaanii na qabee ja'aa asirratti kan ja'amu kuni jaarsi sanis yoo jiraate nuti hin qabne jechuun jira isaanii na qabe je'e badiin takkaffaan mucaa walloo qabuunuu badiidha dura durso mucaa walloo qabanii Harargee seene jechuunis badii lamadaati. Oromoon Oromoo qabdee ebalu seene jechuun tuni badiidha akkasitti quba qabaadha. Talamadaati jaarsa guddaa akkas godhuunis badii. Dubbiin eegas booda jabaatte guutuun isii isinis qabdanii akkasittumuun isaanis qabdanii akkasittumuun faaruu miti badii. Badiin tun silaa arra isiniin kun wal taatanii Amaara Oromoo miidhakkas godhan jettanii wallaahi garaa kiyyaa deemana dhuga. Idda wal miitan kanarra silaa walit dhuftanii nama Oromoo miidhe miitanii garaa kiyyaa dhadhaana dhuga. Amma immoo isin lachuu waltumuu keessan saniif niin gadda. Wal miidhuu keessaniif niin gadda. Akka amma beeka. Okay. Viidiyoo ebalu viidiyoo naa ergite sanii Telegram irratti naa ergi. Viidiyoo wayitiin si erge namni naan jechaa jira. Telegram irratti viidiyoo sannaaf ergi ummata irratti hin dhageessisaa deemaa jechuudha. Namaatu viidiyoon si erge jechaa jira. Telegram kiyya ni qabda. Telegram kiyya irratti naa ergi. Tanaaf jara keenya badii lolaa keessatti warri balleeyse yoo jiraate isaan lachuu balleeysanii warri dura eegalee jechaanii dura eegallee balleeysinee jee obboleeyyan keenya Joollee gaara jirtu ta'arsiitu jechaan tuquudhaan balleeyse jaarsa sanillee yoo asitti dhufee nuti hin goone ja'an gaawaan nuti hin goone ja'an irra kaa'uun hin danda'amtu shiftaa isaaniin natuma yoo kan jedhu taate badiin talamadaatis tasaanii taati arrarraa ammoo kabajaa fi jaalalaa wanni maqaa waaqoo guutuutii fi maqaa goottotan dabreetii fi maqaa rabbiitiin isin gaafan Oromootu Oromoo gaara keessa qabeetumee dhagahuun barbaadu. Oromootu Oromoo qabee gaara keessatti gandummaan akkana godhe yaaboo biyya faranjii tana keessatti warri biyya faranjii jirtan ni beeytanii arrabaan akka feete yoo waltu harkaan waltu quun hin jirtu. Dirreen san nuti asirratti arrabaan gaafa nama tokko madeeysinu dirree gartee itti harki dalaguu jira jara keenya. Rabbi sodaadhaa warri as gubbaa arrabaan wal tuttuytan. Warri as gubbaa arrabaan wal mimmiitan. Arra isin biratti arrabnin dalagu harka malee ammoo ijoollee gaaraa biratti arrabaa miti harkaatu dalaga. San quba qabaadhaa hadaraa rabbii. Hadaraa rabbii heeraa fi seerri gaara san keessan jiru. Aayyoo meeqaa booya, aayyoo meeqaatu dhukkubsachaa jira, ilmaan meeqaatu booyaa jira jara keenya waan kanarraa. Hadaraa rabbii waan kanarraa fagaadhaa obboleeyyan keenya warri dubbii tana dura eegalee nama 10,000 irratti dura jalqabnee akkas jechuun keenya badiidha jaanii fudhatanii jiranii amma booda immoo wanni kun akkan kaane isin Abdii kumee kutoka ما كان يسموه شبكة كان بشكل رديء. abdi frodo kutoka dubbadhaa. نين بدأ الفرد على توما. وانا جمع دبكة جرو في دبكة جرو كيسة تكاري يود كوجور هجرة كم الفم الليل يقولون أسمع في الجافة بربانا. وان تكا وان سلسلة رسالة متكا تجرا. إسي كيسة إني درا jecha Harargee fi Arsii jedhu kanatti yoo fayyadamuu distan bareeda jedhe yaada. Sababbiin isaa wal dhibdeen Harargee fi Arsii jidduu akka hin jirre asumaan hubachuu isin barbaachisa. Wal waraansi, wal dhibdeen, wal lolli Harargee fi Arsii jidduu hin jirtu. Sun akkasi quba qabaadhaa. Dhimma Arsii fi Harargee jedhu sana himata jaraa keessatti illee yeroo himata irraa fuutanillee jecha Arsii fi Harargee jedhu sanitti fayyadamuu irra
jecha dhuunfaadhaa dhalattoota Harargee keessaatii fi dhalattoota Arsii keessaa waan jedhamu sanatti yoo fayyadamaa deeman bareeda jechuu barbaade. Tokko inni biraa gaafii jookariin gaafattaniitiin jookar mucaa walloodhaa Harargee seenee qabnee jedhee jennaan mucaa maqaan isaa Jinnii jedhamu kun ammootu jechi summaaf sana jettan jedheetiin mucaa Arsii ijoollee Arsii qabe jedhu suni yoo jecha ijoollee walloo seenee qabne jedheetiin jecha sanas gubbatti miidiyaa gubbatti dubbatee mucaa walloo gadhiisanii himata qabdi. Akka seera ambaatitti illee akka seera arsooma amboomaatitti illee ta'a oromummaatitti illee himata qabdi. Kunoo mucaa walloo qabee mucaa Arsii mucaa Harargee seenee qabne jedheetiin as gubbatti dubbate maaf tana jechuu barbaade. Harargee hoo maalitti haajame maal irraa barbaadeeti maaf tana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi. Hayyoota asirra jira. Hayyoonni Arsiillee as gubbaa jiran. Beektonni Arsiillee as gubbaa jiran. Namoota hedduutu jira. Namni waa itti himatan. Asliilleen kunoo asuu jira. Aslii kunoo jecha kanaatillee dhagaye. Yeroo har'aa kana wanni hunduuyyuu evidensii malee wanni ta'u tokko hin jiru. Jetteen tasumaayyuu hin barbaachisu. Ebalu akkas jedhuun oolu, akkana jedhuun oolu, akkas jedhuun ooluun hin taatu. Waraabbii waliin deema wanni hunduu ragaa waliin jechuudha. Kanaaf tana nuun jedhe maaf tana jechuu barbaachise. Qaaqatti haajamaa, lolatti haajamaa, loluu barbaadeeti. Ijoollee Harargee yoo taate hoo ajjeesuu barbaadeeti maaf tana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi. Himata san duubaan maaf tana jedhe jecha jookariin illee haa ta'u abbaa barbaade maaf hin taane ijoollee Arsii waan sana goote gaafachuun itti jirti. Tokko sunajji duraayyuu qabuun dogoggora. Dogoggorri jiru garuu akka oromummaatitti akka waloo fi waloomaatitti yoo taate malee akka dhuunfaatitti miti dhiifamni gaafatamuu barbaachisu. Inni biraa ammootu jechuudha. Inni biraa jaarsi ijoollee Arsiitu akkana na godhee jecha Arsii jedhullee hin jiru Arsiidha. Ijoollee Arsiitu akkana na godhe ijoollee Arsiitu akkana na tume jecha jedhu yoo jaarsi ka fayyadamu taate jedheedha malee qabatama waan qabatamaa jaarsi kun lafa kaa'e hin qabu. Haqiiqatti viidiyoon evidensii wanni waliin waraabame viidiyoo waraabame ijoollee yeroo sana qabdee jaarsa sana tumtee moobaayila harkaa fudhattu qabatamaan hin jiru yoo ta'e jaarsi kun ijoollee Arsii ta'uu haqiiqatti yoo miidiyaa kana gubbaa ka dhufan taate jaarsi kun dhufanii kunooti fuula rabbiitti beeka rabbiisantu beeka ijoollee akkana jirtu na qabe jedhee miyuutii naa qabadhan tokko jinni jedhee akkaataa sanii yoo himata sanaa fi himata jaarsarraa fuudhaniini dhugaa ta'uuf dhara ta'uu addaan baafatan. Kanachirraa hafe manguddoon yeroo hedduu namni biraa ta'uu danda'a hattuun gosa hin qabdu. Hattuun Arsiin qabdu hattuun Harargee hin qabdu. Hattuun eenyuyyuu bakka hin buutu gaafa nama hattu gaafa nama miitu jechuudha. Tanaafi isa sanallee akkas ta'uun ooluun jetteedhaan waan sana yoo murteessuu baatanii qabatamaan kallattiidhaan jaarsa sanillee yoo danda'ame nu dhiyeessanii akkaataa sanii yoo gaafatan barbaachisaadha. Kanachirraa hafe Arsiif Harargee jedhutti osoo fayyadamuu baattanii bareeda jechuu barbaada. Galatooma. Ulfaadho abdii hukumee galatoomi. Nuti Arsii fi Harargee dura obsi jennee obsi. Arsii fi Harargee jechaatiis hin jirru ijoollee Arsiitii fi ijoollee Harargee tagaara keessa jirtu jechaa jirra. Yommuu itti dabaluun barbaachise baxxiraanotaa fi baalagoota tiiktooka gubbaa jiru ammas. Uummanni Arsii guddaan kabajamoon lafa jiran. Wasakoota tiiktooka gubbaa jiruu fi warra gaara keessa jiru. Dubbiin wasakoota tiiktooka gubbaa jirurraa gaafa baate warri gaaraa muka walitti cabsa wal ajjeesa. Ijoollee Arsii tagaara keessa jirtuu fi ijoollee Harargee tagaara keessa jirtu jechaa jirra. Jaarsa san irraa hin dubbii adda baafachuu barbaada. Qeerransoo jaarsa san bakka jirurraa amma qabii fidi qeerransoo. Abdii hukumee dhugaa baana seeteedhaan murteessuun hin taatu. Jaarsa saniin harkachuu barbaada. Ayyeedhaaf ijoolleetti hin gatima. Ijoolleen teenya caalaa horoofaan ijoolleen muraadii dabbal fara dawwalaadha. Nama inni bira jiru as jala nu dhiyeessa. Muraadii fara dawwalaadha. Dafa dhiyeessa tajaarsa achitti dabarra carraa Aslii jira, Abu Sabraddiin jira, Hamzaa jira furadhaati itti dabra. Ammoo waan haasoytan irratti ta viidiyoo eebaluu je'ee irratti ragaa walitti ergaa deemna malee je'een hin fuudhamtu jetteen achumatti viidiyoo ragaadha viidiyoo ragaa gartee
nuti harargee seenee qabne malee juu isiniif dhufte ka viidiyoon. Mucaan hin kaanne tana jee jira tanan baanu tagartee iluutu kana jee jettan viidiyoon iluudhaa takkana bira geessee jirti. Sanittiin isin bana. Tanan baanu gurbaa namicha bantan san fida namichi yoo dhugumaan ijoollee isaaniin naqabe kan jedhu taate akkuma gartee abdii kumee jedhutti dubbiin akkasii muramte jechuudha malee haasawaanii miti kan muramtu jaarsa sana sitti nu dhiyeessa. Yalla ijoollee muraadii dabbal farada walaa yoo jala jiraatan yaa fida. Akkasii hangasuu asli Hamza Abu Sabraddiin itti oofaa dubbadhaa maal jettan asirratti. Warri kaan tokko hin banatinaa jookar qeerransaa jennii hin banatinaa hundi keessan deema. Asii fudhadhaa Abu Sabraddiin Asli fi Hamza asli. Qarraa isaaniif kan ustaad. Asli fi Hamza. Okay, galatooma ulfaadha. Amma dubbii gizee ilaalan kaara gizee ilaalanii himanni wal galema wal dhabdee ilaalanii amma wanni jarri jedhan hunduu walii amananii dhugaadha. Kamtu kam dura qabee jecha jedhamee jecha gocha ture hooma jinniin jedhu jookarillee jedhe hooma jookar jedhu mootu qeerran salleen jedhe dubbiin jaraa wal fakkaatadha. Kanaafi nabii keenya dubbiin teessammaa mi'ooftii jennaan takutte dhiifne tiniin ta dhuftu yaannaa jedhan jara keenya. Saharaa Su'uudii gaara kana keessa akkuma ka dalagatu jiru hattuun jira akkuma ka humna qabu jiru miskiinni jira jechuudha. Namni wal keessa jechuudha. Kanaafi amma haga tokko jechi kun wal gale miidiyaa kanarratti illee wanni amma jarri jedhan kun uummanni kunillee ragaadha argaatuma turanii hooma namni dhagaa ture jarrillee dhugaa waan jiru himanii. Kanaaf amma nuti dubbii miskiina karaa deemu ilma haati hiyyeessa ka isa eeggattu jechuudha. Rabbii gaditti ka isa abdattee isa eeggattu jireenya biyya keenyaa ka akkatti qaala'e kan ijoolleen tun biyya yoo galte giddiin qabanii waraanatti ergani kun har'a torbaan darbe baatii sadi dura guuraa turani jidduun amma sun ijoolleen guuramte guutuun dhumnaan har'a waan itti jiran argaa jirtan jechuudha nama biyya biyyatti yoo dawwaltan. Kanaaf ilmaan kun yoo asitti biyyatti haati jechuun yoo haati biyyatti waraanan dararamtu hiyyummaa yoo dararamtu biyya ormaatitti mootu yoo mootummaan dararamtu Tigree yoo dararamtu Amaaraa yoo dararamtu yoo ofii wal darartu obboleewwan lamaan tiruu garaa tokko yoo ofii wal darartu nama gadiisaa jechuudha. Ijoolleen tun ofillee rakkattet bakka itti warra rakkiftullee dhabdee jechuudha. Bakka itti rakkattu sanuu dhabdee ofillee ufumaa warra rakkiftee bakka itti rakkabaa jirti jechuudha. Kanaafi warri waan kana keessatti hirmaattanillee warri ganaa hirmaatuuf deemtanillee warri duraan hirmaachisaa turtanillee osoo ana taate hoo osoo godhee kun ana ta'e obboleessa kiyya ta'e haadha tiyyatti maaltu dhagayama jettanii itti yaaduu qabdanii dubbiin teessanuma sanii akka ijoolleen tun lammata waliin tuuni akka araarri buutti nurraa fixaa isiniin jechuudhumaa fi galatoomaa hedduu biiwwan wal dhibdeen qabdu jarru walii amananii warri miidiyaa asirraa afaan baru akka nuyi kunniin gizee afaan bareetuma yeroo kaan dhiisa wanni fidu tokko jiru warri biyya biraa jiru. Gizee hunda waan biyya biraati jedhamuun waan kaayirraa jedhamu Ameerika irraa jedhamu biyya keessaa biyya Dubaay irraa jedhamu ka wal fixu miskiina biyya Arabaa kana jechuudha. Ijoolleen Su'uudii tun gargaarsa irratti tokkoffa gara laafummaa irratti tokkoffa dirmatu irratti tokkoffa wal miidhu irratti illee tokkoffaa taateetu fudhataa jechuudha. So hirmaannan keessan karuma keeriitii irratti ta'ee akkuma duraan isin beeynu ofii wal dararuu kan akka nurraa dhaabanitti isin olamaa'oon nurraa fixa jechuudhumaa fi galatooma. Carraan tokko bichaanaa kanna isinirraa hin deemu uliyan kana booda hin jinnin. Lakki laa jinni hin deemtu jaarsa san jaarsa jettan sana sitti fi. Jaarsa namni bira jirtan raqama addaa ol seena. Raqama 20 addaa ol seena. Itti